وانك ربي أدبت طه ولتك أبا على آلي كان كيتين فردوسي ربي والانسحابه ilmaan har'aati walitti qabdee gayrii waliin daladdu tana si hangafa si godhee dura si aansee firdoositti walitti rabbi nu haa qabu. Waan kee rabbi haa dubbatu xaahaa waan kee rabbi haa dubbatu. Gayriileen dalagamaatiin jirtu tun hundi sirraa yaatee karaa kan keetii yaate. Abboo wallaahi maasiyaa wayii ta'atii fi rabbi qofti walitti beektu rabbi irra sii haa ta'u. Wallaahi dalagaan dhiirti daladdu yoo akkana ta'ee mul'ate namatti tola. Khayriitti rabbi si haa aansu. Jiruun tee amma booda jirtu hundi ta khayrii haa taatu. Jiruu gadadoo rabbi sirraa haa oofu. Jiruu dhabaa atumatumti kan kee ufumaa kan keetitti masjidan hedduu ufii ijaaruu rabbi sii haa fedhu. Duniyaan sitti haa banamtu. Rizqiin addaa kallattii garaagaraatii sitti haa banamtu. Obboleessa kiyya waan kana situ karaa godhe. Dalagaa gurguddoo dalagamaatiin jirtu tana situ karaa godhe. Situ ummata kana khayrii irratti affeere. Abboo khayrimmaan wanti khayrii addunyaa tanarra jirtu hundi walitti sii qabamtee firdoositti ragaa sii haa taatu. Ta firdoosiin si geettu rabbi sii haa taasisu. Rabbi si haa badhaasu. Addunyaa tanarratti ilmaan gaggaariidhaan ilmaan si caaltuun rabbi nu haa badhaasu. Abboo nu ilmaan si caaltuun rabbi nu haa badhaasu. Ilmaan tee ta duyda kan keetii baatu ta dhalattee lafa jirtullee ilmaan biyya teennaaf dhaabbattu rabbi nu haa taasisu. Hikmaa dalagaa tan teetii tana rabbi asumarratti si haa mul'isu. Jiruu tee ammaan booda rabbi gadadoo sirraa haa cufu xaaha. Wallaahi waggoota hedduu ifaajjee ani seenaa kan kee ati natti hin himnellee abbama biroo irraa dhagahee wayita biyya turte hagam akka cinqamaa turte achii kaatee haga gaafa Keeniyaa seente Keeniyaa irratti hagam akka rakkataa turte sheetichi muyyal sun natti himee ture. Gaafa tokko Shaashamannetti wal agarree waliin taphannee turre. Sheetichi Sheek Abdurrahmaan waa'ee kan kee na taphachiisee ture hagam akka ati wayyaanee jalatti cinqamaa sabummaaf birmadummaaf cinqamaatiin turte hunda natti himee na taphachiisee ture. Ati garuu seenaan kiyya kana waan akkanatti ture waan jedhu guyyaa takkallee waliin haasofnee beeyna natti hin fakkaatu. Waliinuu hin haasofnellee maaliif jennaan khayriidha malee wayitii khayrii daladdu malee yeroo biraa hin arganne kaatiyyu. Subhaanallah khayriin tee dachaa haa taatu xaaha. Anallee wallaahi ani gadhee namaati. Nama amalli isaa gadheeti. Amala kiyya kana jijjiiree rabbiin sababa kan keetiif si'i waliin firdoosiin ka hiriiru rabbi na haa taasisu. Rabbi sitti haa bal'isu. Jiruu amma boodaa xaaha rabbii kiyya sii gaafadhe. Malaayiwoomaaf karaa kana deema. Karaa kana wanti an xaaruuf khayrima wayii argatuudhaafi asirraa duniyaa osoo hin taane khayrii wayii rabbii kiyya biraa milkaa'aa fi wanti an xaaruuf yoo karaa kana rabbii kiyyaaf jecha xaaraa jiraadhe jiruu tan teeta amma boodaa gadadoo maletti jiruu teeta amma boodaa gammachuu malee guyyama takkaa dhaba rabbi sin argisiisin hanqina rabbi sin argisiisin. Maaliif jennaan amma dura gaafa dhiyoo umraadhaaf makka dhuftee makkarraan gara biyyaatti as nu bira dhuftee natti meeshee maammadanii. Ati isaanuu natti hin himne. Kana jechuun namni garuma dhiyaatutti waa hima jechuudha dhugaa. Ani booda natti hime maaliif natti hin himne ree waan jedhuun baay'ee walitti mufataa turre isaaniyyuu. Alaa kulli haal alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi tola sitti haa oolu. Khayrii gurguddoo dalagamtu tana ka yatiimni ittiin gargaaramaa jiru ka yatiima gargaaraatiin jirtu ofii keetiifuu haara barnootarra jirta. Namni osoo barnootarraa bahee dalagatti seenee jiraate waa nama onnaan jedhu namatti hin dhagahamu. Atuu barnootarra jirta
jireenya maatii kan keetiitu hin sirreessine. Kana ta'uu wajjiniin rakkataa bira dhaabbachuu jamaan keenya jamaan muhaajiraaf ansaaraa xiqqoorraa haga guddootti kheyrii hojjetaa jira. Kheyrii tana hunda situ karaa godhee kheyriin hundi karaa godhattee sitti hayaa tobbo nu bira bariisaadha guyyaa nu biratti guyyaadha amma sa'a 3 fi walakkaa nu biratti isin bira sa'a 9 fi walakkaadha nu biratti sa'a 3 soomaan jirraa kurnan zulhijjaa keessa jirraa rabbi si haa milkeessu rabbi si haa dhaqqabu bakka ati yaaddee dhaqqabuu dhabdeetiin jirtu hunda rabbi walitti si haa qabu rabbi si haa cufu ammoo nama duniyaan illee itti guddattee booddee garaa jabaatee mujrima ta'u rabbi sin taasisini nama akka sahaabotaatti nama akka Abdurrahmaan bin Awfii faatti kheyri madalaguu fi malee gara biraatitti hin dheebonne rabbi si haa taasisu. Jiruu tantee tana rabbi qajeelchee tama kheyrii qofaan dalaydu rabbi si haa taasisu. Obboleessa kiyyaa eessattiyyuu bakka gahetti du'aayii sii godhaa jirraa. Du'aayii sii godhaa jirra. Du'aayiin sii godhamaatiin jirtu tun walirra buutee wallaahi guyyaa qiyaamaa guyyaa namni salphatee hin ulfaanne san guyyaa namni salphatee hin ulfaanne san guyyaa ka ulfaate hin salphanne san guyyaa saniif sii taati wajazaakallahu khayran. Ammaan ammoo wanti siin jechuu barbaade waan foddaa minaaraa gubbaa tana jala murtee narraa hin dhaabsisin because waan bareedu tokko yoo dalage namni irra wayya waan bareedu tokko yoo dalage irra wayyu akkuma jenne ganda sanitti durallee wanti ilaalleef aduwwitu jira aduwwii wallaahi mutaallimatumtu karabbaate haga ammaa kaleessa guyyaa kaleessa nama 12 hidhaniiran namni 6 itti yaatee darasaa tokko tumte subhaanallah guyyaa kalee darasaa tokko tumtee aduwwii baay'eetu jira aduwwii guddootu jira ganda san ganda masjidni kun itti ijaarame rabbi sababaa godhee fuudhee achi nu fide abba fedhe achi nu haa fidu taayima rabbiitiin kun fayakuuni rabbiitiin achi dhaynee achitti ifaajne achitti xaarre ganda san kana ta'u wajjiin amma ifaa galchina jennee jirra ifaa keessatti galchinaa jennee jirra amma dura dizaayiniin ati naa ergite tokko gubbaa minaaraa caafii irratti dizaayinii masjida makkaa naa ergite isa san godhuudhaaf foddaa barbaachisaa foddaa yoo hin goone ammoo ifaa keessatti ifaa garaa keessaa itti maxxansina foddaa irratti laal side effectiin jiru nu bareeda waan bareedu dalaguu fi kaayyoon teenna bareedee fi wannaa dhiise illee shaa'ira islaamaati mindaa qabaaf hin qabu isaati illee sanii ulamaa'otatu keessa beekanii amma nu san osoo hin taane waan mindaa hin qabne hojjannaa osoo hin taane waan bareeda qabu achitti ibsinee yoo rabbi nuu laaffise dimlaayitii maqaa muhaajir wal ansaar jedhu barreessinee achirratti maxxansineetiin achirraa akka mul'atu jecha akka maqaan kun achirraa mul'atu kana ammoo garaa foddaa keessaan maxxansan foddaa yoo hin qabaanne ammoo masjidni kun minaaraan kun hin dukkanaaha gubbatti sagalee guddistuu jira sagalee guddistuu kana akka ittiin sirreessan hin jiru foddaa tana mee attamisii godhaa dhiifama waliinii nama ajaja kan kee dideef osoo hin taane morme osoo hin taane diduu miti nama ajaja amiira ofii mormu osoo hin taane yaada dhiyeessuu barbaadeeti mee akkam nagootaa arbi saddee buluu hin dadhabne salgeeffatuu hin dadhabuu jedhan namni miiliyoona 2 baasuu hin dadhabne qarshii 14,500 bakka tana fokkisnee biraa hin kaanuu siidaa aksum ta'ee mul'ata waan ta'eef isa san irraa haa jijjiirree gara masjidaatti haa deebisnuu waan jedhu yaadee yoo lakkiin ta'u yoo jette cufee bariisama boruu ayyaana booda dhaqee dirgim godhee cufee fiinoo goonee xarzii isaa itti wannaa goonee kaanee gubbaa isaa baatii isaa kaa'ee biraa taraa
kanaaf afwan lillaahi